Dhugaa. Ani moo Itoophiyaa wanni tokko wanta asirratti olii galuu qabnu ani Itoophiyaan deema asumatti si fudhadha malee waraqaa simii baasee. Rakkoon qabu anuu jiruu Itoophiyaa tana laaleetiin kooti maaf surree jijjiiruu bichaa taatee homaa jiruu kiyya jijjiiraan jiru kooti maaf surree bichaa jijjiiruu taatee rakkoon qabu ammarraa kinootiin akka birriin galeen ani maama masjidaatti illee himaa warra abboo magaalaa roobeetti illee himaa ani nama argadhee jira naa beekaa kinnoo jedhee itti himaa istaadiyoomitti illee hayaa ani haasofni haa godhamu boleetti tiyya ayee. Lume muy dubbiin eegala mere. Sheekonni illee jaartii argaten jedhina mara argateettanii du'aayin godhina mara argateettanii du'aayin godhina mara argateettanii du'aayin godhina haga birriin galee ittiin nyaadhee isin beeksisutti haga birriin galuutti du'aayii callisanii wanniin jedhina baay'ee keessan jiru. Kasaati da kama banki barri dura daabadha ammuma barri dura daabadha banki nigdi banki ammuma barri dura daabadha. Okay. Ire makiyya kana maal godha wanni martuu zero ki. No. Ani interaksi gabbara mana na fuda. Dai gabbara kali lagi sudah di Indonesia agak. Ani interaksi gabbara mana na fuda. Wallahi fuutit ngagara isini nyaane na fakkaate akka mircaatti kinoo ima dabra fuutiti akka mircaa wayiitti akka waan mircaa wayiitti. Akka mootummaa filataniitti akka waan mircaa wayiitti mata barsiisan fuudhati. Sheekota diimtuutu isin ajabdime diimtuun tun taati ganama wayii harkaan isinitti fakkaata diimtuun tun. Wallahi sheeka maalitti gaafatamtan akkanatti ani ganda akiraa deeme. Wallahi isinitti fuuna warra balqaabaa isinitti fuuna wallahi. Osoo isinitti booyi osoo ijoollee uffata daa'ima ijoollee waggaa lamaa bitu ka sadii bitu. Kanamaati garuu ani baay'ee garaa isin hin nyaanne na fakkaataa miidhama hedduu keessa jira miidhama keessa jirra. Meeqa qabdu? Waalaikum salam warahmatullahi. Waalaikum salam. Meeqa qabdu agamma? In kolfita sila kana kaboyan kolfita ti mal kolfita mal kolfita mal nyaateetiin hin jiraatta mal nyaatta mal dhunta. Wallahi sheeka waan nyaatanii waan dhuganii kun silaa nyaattee dhuyitaa silaa. Bakki ani tokko keessa beektaa? Isini fuudhaa. Arrabbi jecha isinitti heerumaa jiraa isinitti fuudha wallahi. Ijoolleen qabdanii uumamu jedhee fuutanii jirta jiree kolfitan. Amma sheekota amma ijoolleen baay'een arrabbi jecha heerumaa jedha. Ulaagaan keessan maanni? Ani fedha akkasii keessan jiru mircaa keessan jiru isinitti heerumaa ani fedha kiyyaan surreeyyuu bitatan surree an jaaladhu ati way jaalatta? Filannoo abbaa galtii. Kanaaf jechaan filannoo kiyyaan deemaa ani isinitti meellee jiraan ulaagaa waa 4 barbaadaa san keessaa diimtuudha isiniin jedhee jira. Maaliif jennaan salaata subiina jala dabarsitu gurraattiin hin ta'u. Naambariin isee garrafa dhiifama naa godhaati. Taati mee diimtuu miti tuni dubbittiin tuni isinii taati diimtuu tun. Lammaffaa hoo? Maaliif asumaan namni ulaagaa san keessa ulaagaa afurii isinin beektan ulaagaa afuriin fuudhaa goleewwan kiyyanarraa ta'an ulaagaa afur yoo ulaagaa afuriin qabaatiin akkana ganda qabrii deemuu naa wayyaan bakka kalaas. Tokkoffaan diimtuu lammaffaan hoo? Laa wallahi billahi hin deemtan akkanatti deemtu amma san. Odoo nu jirru moo odoo an jiru moo. Omaa hin jirtanii malee isinillee hin jirtan argee jira afaan keessan maan naa godhaa isiniin jedha baraan namnummaan birrii 100 kiisii baasee nam mul'isee gaddeeffatellee waa bareeda. Amma sheekota rakkoo sheeka maal ta'u ulaagaa afranii tana guutte odoo argee isinitti achi hin dabarsu jedha. Ofumaa lammeeffatanii. Ani birri matee sanuu argaan gara na birri sheeka maal
Birri Sheikh Kamal argaan jiru birri Sheikh Kamal. Sheikh Kamal la birriin teessan birri masjidaatti argee jira. Nama birri masjidaatu ka birriin teessan argeera. Nama birri masjidaatti deeme. Nama feestaala masjidaatti deeme birri masjidaa. Sheikh Kamal erga akka takkatti keessa. Jarana wallahi Sheikh Kamal irraa birriin qaba waan torban tokko mana osoo baay'ina nyaadhume Sheikh Kamal maqaan aggata ummata kanarratti maqaan aggata koota waan torban tokko na qallaba waggaa torban tokko Abshi sinan da Omamet. Maal dandeettan jarana jaa bunnu birrii diidama galee na kinoolee bunni birrii diidama siiniin takkittiin gisee lama bichaa dhufee gad deebisa. Birrii diidama. Ambuuqiin takka birrii 10 lama birrii diidama agana. Maal bunda isi? Yeah. Amma jechuudha ani kan dubbatu barbaade yaada takka qaba. Yaadni tuni gisee baay'ee digaata. Wanta shi posti godhanii ilaala. Rakkinni keessa rakkina ijaartiti. Ani dubartii aduuti. Dubartii musliimaati. Diimtuu barbaadanii iddoo andiisuudha. Kanaafuu Sheikh Kamal jennadhaati bitti aduuti jechuudha. Ulaagaa isin cufayin. Akkanatti miti arsiillee taatu arsiin bareeda haa ta'u. Imama wal argaa imama biyya keessaniitii wal argaa. Imama wal argaa. Cheekarobe amma nuti bolaagaa afran sanii maxxanii yoo guutiin ani isinirraa gabbuu sarakkoon qabu hin guuttu baay'een isaanii parsantiin 90 hin guuttu. Ana hin guutti mucatti itti amanaan durbittiitti yammuu. Rakkoon itti amanaa himaa illee booda sheekota fuutanii roobe finfinnee itti fakkaatu hin taatu. Yookaan amma. Anaatu mas'uula yoo diiminuma bichaa jaalatan. Sheeka maalima. Sheeka caqasa. Sheeka maalima ka kadhatan xiqqoo si areeda kana qaban malee. Sheeka maalima ka kadhatan. Bilal, Maal taphate? No, hinde ba nagal chupe. Ala kulli aliti. Okay. Bakka gaarii rabbiin waadhaaf inshallah rabbiin kadhanna. Wallahi wanni tun haamtuudha bakkiteen tun bakkitee jabduudha. Ummata keenya bakkitee itti laafanii miti bultii jechuun qaldii miti. Jiruu duniyaatti illee ilma walirraa horu jira. Akiratti illee jannata keessa waliin taa'utu jira. Saniif inshallah rabbiin waan gaarii nutti haa qabu. Numa yaannaa numa kajeellaa. Kanaaf rabbii keenya numa kadhannaa inshallah. Nutu rabbiirraa nama kadhataa jira malee osoo dhugamaan rabbiin kadhannee rabbiin nuu kenna. Inshallah nuti qaldiif jenna malee haasawalleedha. Haa ta'u akka nu murteessine rabbiin ammallee ittiin waa murteessu nuti jennee fi ammoo rabbiin jedhin hin taatu. Nuti akka keenyatti silaa barana biran taruu ji'a kana biran taruu ramadaana kana oma waliin soomaa jeetinii yaada qabadhee kiinnootiniin waraqaallee girgiddarra maxxansee ture adda ol seenuun dubbisa. Ramadaana kana biran dabarsu jechuu alaa kulli haal waan rabbiin jedhetu ta'a. Sheikh Kamal la ilaha illallah nama abutamaan jirtan nama 250 seene amma laala argitanii barkolfaan nu fixanii wallahi baay'ee si jaalatanii ummanni keessan baay'ee si jaalata maybe namni nu jaalataniin beeynaa akka nu jaalataniin beeynaa jaalalli isaanii ammootiniin isin jaalanna jechuun jaalalli keessan shaayii takkanaan ajaju jaalalli keessan dhibbanaan jechuun shaayii takkanaan ajaju anaa namni ammootinii yoo wanni hin jedhin argitanii siiniin takkaatuun argitan birrii 20 Itoophiyaa keessatti ambuuqii 2 bicha birrii 20 ani dhagaaka ani yoo raatiba yoo fudhadhe bultii murtaa'e booda raatiba yoo fudhadhe riyaala biyya kanaa 100 isinii erga torbee tokko buna qofa ittiin dhugdanii birrii Itoophiyaa Masha Allah kaada daroobe ol ba'uun hin ta'uma wayita mana foonii argu mana foonii achi yoo laalu baay'ee hawwaa ture maarlee nama nyaatee gabba'u harka isaa fuunfadha nama nyaatee gabba'u harka isaa maa kuni marti maaliif ta'uu qaba isheen foon hin nyaatu
Dibbi takkan gahu. Makina. Dibbi takkan gahu. Irraa fudhatin. Bakal Agaruma isin nashaatu inshallah rabbi barakaa isin yaa godhu amma. Bakka mana bunaallee jira bakka silaa haasawaa gabaabsachuu qabaa bakka kanatti nama hedduutu nama laala. Namni hedduun online irrallee seenee amma nama 350 deemaa jira. Inshallah Sheekh Kamal rabbi umrii isin haa kaa'u. Torban kana keessa liqaallee seenu Sheekh Kamal tunaa erga jedhee namarraa fudhadhee waan saniin bunan dhugaa. Abdima keessa liqaa itti haaseenu. Dhugaa riyaala dhibbaa isinii erga uumame. Yoo rabbiin hojiin haga jedhe garee mari'ataa jirra isin gargaaru irratti wallahi ta dhugaa qalbii malee ijoollee qeerroo tokko hin beektanii qeerroo Oromoo tokko waa'ee keessan nu mari'achiisaa ture beektanii. Bareeda. Akkaawuntii keessanillee Sheessaayid irraa bareeda ammallee waa gargaaraa jechaa mari'ataa jirra. Waayyaa kana ta'ee jira. Meeqooya namni dhibbisa meeqooya takka dubbadha. Namni dhibbisa dhiifomaa oomni as jirtan kun Sheekaa Roobee nama akkana nama tamsiisu nama bohaarsu kana biyya keenya biyya hin beektanii biyya daatayyuu itti guuttatuun ulfaatu. Yoo rabbi isinii laaffisee ni gargaara jettan nu dubbisaa guruppii ne karaa WhatsAppitti waan tokko mufaaja'a odumaa isaan hin beekne waan tokko goona jennee yaadaa jirra. Yookaan durbitti matiyya tanallee mufaaja'a itti fuuna. Diimtullee ganamalee raftu akkana. Wallahi qalbii malee nu dubbisa Sheeka kana surprise goona. Mala boloso Sheekh Kamaloo kiyya sarpiraayiziin maaltu jira nattu himtanii sarpiraayiziin na duuba silaa gootanii amma sarpiraayizii maaltu jira uummanni sarpiraayiz jettan sarpiraayizii makeessa nuun argine uma bunaayyuu dhabee baran iyyine uma bunaatuu dhabne Sheekh Kamaloo lakka namni kun isin fayyada sheeyni roobee isin fayyada lakka eegumsillee godhamuu ka qabu isinuf wallaaltan wallahi roobee kana keessatti hattan minishaa lama of biraa dhabe minisha malama minisha mahoonaa gootanoo eegumsa minisha malama hoo gootan maal ta'e Sheekh Kamaloo jaartii argatan siin isin eeyyida koo qabu nama lama taatan. Jaartii argatanii la boleessoo kiyyaa waan ofii fuudha waan ofiitti fooloo wal deebisa. Ani rabbii jedhee isinitti heerumaa fooloo naa deebisa. Hin barbaadan isaan rabbii jedhanii ani tarabbiif jedhanii naa kennanillee hin barbaadu ani ofii kiyyaa filannoo kiyyaan fuudha namni rabbiif jedhee waan namaa kennu waan bareeda meeshaa bareeda namaa kenna ani ammoo akka sheeka duraan kushiinaa keessatti qaraasisu tashaarbii irra uffisanii itti kennan san hin barbaadu an tashaarbii irra uffisanii itti kennan san rabbiif jedhanii ani laalladhee filadhee bareeda filadhan ta'u hin ta'u wanni akkasii hin jiru Sheekaan Roobee qalbii hin beeku wallaahi qalbii hin beeku filannoo kiyyaan laalladhee ajabdu burtukaanni tun isin ajabdu mucattiin bareeduun burtukaanni an burtukaana waan nyaatan bichaan beekaan Oromoo irraa baas sagaleen keenya jiru. Sagaleen keenya jiru. Beekaan mutu godhe. Nuti irraa baasu. Inshallah miyuutii irra jirta baatu. Baatiin beekamitu godhe dhiisaa isin. Dhiifa manaa godha Sheekh Kamaloo kiyya. Ani arsiin soddoomuu barbaada dhugaa dubbachuudhaaf arsiidha namni naa ta'u bakka. Waan ofii dhiisii Sheekaan Roobee asitti heerumaanii miti. Ani sitti heeruman jedhinaani. Ulaagaa isaan jedhan guuta. Ulaagaa hin guuta. Hinguutti baqaraa mina gabbaan. Hinguutti ulaagaa isaan barbaadanii maal cabsite hinguutti. Deemi viidiyoo isaanii caqasi yoo ulaagaa guutan. Giddiin hin guutaa miti. Hinguutti haadha jaala ubbeeytaati haadha jaala ubbeeytaati. Isin akkamiin beektan isin akkamiin beektan Sheekh Kamal isin akkamiin beekaa jettan. Ani hin beeka. Yoo diimin naaf taate mabiraatiin barbaachisu. Iftuu kana diimtuudha. Takka. Sheekh Kamal. Ani waaqeffata.
namni hedduun afaaniin isin jaaladha jedha sheeka isin jaaladha nuun jedha jaalala namaa beekuu hin dandeenye ani jaalala namaa beekuu hin dandeenye sheeka maal namni afaaniin isin jaaladha jedha yoo takbaariin dhugamaan kana jaalatan ta'e natti erga yoo takbaariin waan shaayii isin erga qofa isin jaalata akka kiyya kana birrii dhibba nama isin riyaala dhibba sii kenne jedhe kan jaalala kanaan haa ibsa yookaan leenca olaa darbani. Sheekaman. Isirraallee naa fuudhi isirraallee naa fuudhi ammuma isirraa naa fuudhi bakka jaalala afaanii hin barbaadu ammuma isirraa naa fuudhi. Sheekaman. Isin lubbuu ofiitu isinii kennite maal gootan? Ani maallaqa dhaggeeffadha sheekamaan nama dhaggeeffattanii isin. Baatiin dubbachuu fedha. Ayyee Sheekaman. Daamattiin tuni lubbuu kiyya kenneefi jette sheeka kana. Tigalee. Isinillee gargaaraa turtanii anillee isaan beekuu dargeera bakka rabbii wal barsiise garuu jechuudha daa'imattiin tuni lubbuu kiyya kenneefi jira sheeka kana jedha waan isa akkamiin laaltan akka tallaalu caqasa lubbuu jechaan zamana kanatti namni lubbuu namaa kennu jechaan kijibaa hin jiru waan akka kiyyatti sheekaa roobe akka kiyyatti ani obboleessa waliin dhaladhee kaakkaan jaaladhu obboleettii waliin dhaladhee ruuhii kennu jechuun hin ulfaataa namni ruuhii hin kennu jechaaf jedha haa taatu ammoo namni dhugaan nama jaalatu tokko isa beekuudhaaf nama san beekuudhaaf karaa tokkotu jira nama jaalatu beekuuf karaa tokko jira yookaan karaa lamallee yookaan karaa tokkollee akka kiyyatti suni maali namni dhugaan nama jaalate dhugamaan mabraatii qabata namni sun yoo na jaalate mabraatii qabata bishaan bu'aa hin gaafanna mabraatii qabata bishaan bu'aa hin gaafanna gaafadhaa ka Sigete ada Arabi. Sheka la bak anatu debis anatu gafi rakaba sheka robe tida sheka robe namni lubuti ya sikenne yona manjedu mabiratin qabatu sigale bishani mbu namni la tahliqu mal jada qur'ana na yada sorry namni alakatin demu sinigale bishani tintar wan isa jesutin demu jechu لا تعلقوا بأيديكم إلى التحلقة جولي أكنا كراسم نشيك كنا جري مبرات اللبو إذا نبتا بجان اللبو إذا نبتا يوجرات سكدم يوجرات اللبو إسي وفي سني كنتي كنا إرادة بيا إرادة جيرا إسنين جان إرادة جيرا يه ummata taasagura hayyee gajijjiira jettan isin biran dabru waan isin jettan biran dabru isin ayyuubiyyaati kabajamaadha ulfaataadha arsiin keessattuu war nama ulfaataadha xiqqaan isaaniillee kabajamaadha hayyuu keessa jira beekatu keessa jira ulamaa'ii keessa jira maarree waan ji'a tokko qallaba ji'a tokko beekuudhaaf step to step waan jedhamu jira waan ji'a tokko qallaba irraa naafuudha. Ammallee gaafii kataa muraati. Namni nama jaalatu kasi kaddama lubbuuti yasii kenne jedhe waan ji'a tokkootiin hin tilmaamamu. Wokan qabeenya ji'a tokko qabaatee isin hin jaalatu lubbuufiitiin isin jaalata isin galee tunillee hin taane nurraa jijjiira. Sheeka hin ta'u hin jijjiiru an kana fuula qullaa harki fuula qullaan qoyyisu akka jedhan sanii yeroo ammaa ganzaba maleellee gara takka deemuu hin dandeettu siinii takka bitachuuf buna birrii 20 argitanii jirtanii obboloota kiyya amma yeroo ammaa namni birrii bareedaa birriin kabajamaa birriin ulfaata namni abootii harka qabachuun barbaachisaadha ila caqasa qabachuun barbaachisaadha. Sheekota akka aadaa teenatti illee irraa walii irraallee walii bu'anii Sheekaa roobee mucattiin takkaasitti baajata waggaa tokko isinii cufaa nalaalaa waggaa tokko yoo barbaaddanii jettu. Baajata waggaa tokko jedhanii? No, sambichaabis sheekota afaan tokko yeroo tokko afaan. Maarree akkas taanaan
sheekota yeroo taqaanallee afaan tokko na baasa. Isin irratti aadaa teennaatitti ayyaasa irraalee wali bu'a. Daa'imatti tana ammoo isin jala bulchina. Yoo walillee dhabdanii baddeellee gara kenna deebite isinitti deebina akka aadaa kennaatitti. Rakkoo hunda wajjin isii tumnee isinitti deebina isin galee. Wanni amma isin jettan Saantuminaan jaaladhu. Wanni amma isin jettan sun sirrii miti irraa nu bu'aa isin jedha. Maalirraa bu'aa ambuu tanarraan bu'u abadanan. Yoo aga ji'a tokko qallaba ji'a tokko awwala naa kennaniitiin jedhe isin irratti ammootiin kinoo qaalii seenee waadaa seenee harka fuudhee akka mandistiin biyya ammootiin hin bulcheedhee harka fuudhu sanitti waadaa isinii seenaa qallaba ji'a tokko irraa naa fuudhaa achi booda ammoo ulaagaa jirtu anatu guutaa. Ji'a tokko miti waggaa tokko iyyuu isin jala bulchina. Hayyee ani gaaffii takka qaba. Namni nama jaalatu maallaqa miti. Namni nama jaalatu maallaqa miti. Qallaba ji'a takkaatii miti. Wanta sila danda'u hundaa namaa godha. Sinina jaalattanii abbaa warraa kiyya ta'uu eeyyamaa maa'uu taatan ani maallaqa ji'a takkaatii miti. Lubbuu tiyyaa siniif kennaa. Waa'ee lubbuu dhiisati waa'ee mallaqa hasaara namni waa'ee lubbuu dhiisi lubbuun addumatti dhiisi. Lubbuu dhiisi. Waa'ee mallaqa yoo itti dabalee akka jaatee malee waa'ee lubbuu dhiisi. Keessa hin jiru waa'ee lubbuu dhiisi. Lubbuu dhiisi lubbuu keessa hin jiru. Yoo Ini nagaafate hundaa ni godha. Ati duraayyuu etteerta bar. Akkan. Isin duraayyuu waan Ani sheekaan roobee waadaa kana mee haatiiku. Mee waadaa kana haatiiku ani sheekaan roobee birri maji'a tokko irraa naa fuudha. Isin irratti qaalii seenee harka fuudhee kinoo waadaa farramee nama kana kiindootiniin isin irratti waadaa seenaa waan ji'a tokko beekuu barbaada. Step to step akka isin jedhe san. Qalliin na bira jiru ani sheekaan roobee. Marre isin wakilinnaas kennadhaa isinillee gaa. Daa'imatti obboleettitee naami. Kajaa tokkollee kajaa lammaallee kan waggaallee barbaadu nuti si kenna. maa isiin obboleesse kenna miti inni maa. Ayidelle. Aadaa malleessin bilaal. Ani ammootiin qalbiin beeku. Yoo farramtee yoo isinirra farramtee birrii ji'a tokko ila caqasa. Sheek Kamaalillee birrii ji'a tokkoon galcha jedhee isin yoo ji'a tokko ka galchitu taate amma roobee maratti magaalaa roobee istaadiyoomitti yaasee uummata imaama maratti imaama masjiida maratti olii gaddeemee beeksisanii katamaan marti Sheekaa roobee haga birriin isin harka ga'utti waadaan galina isaan viidiyoo isinirra dalaganii bakka san booda fudhate jechuudha hin galina birrii harkaan gayattan malee hin dhagayina. Kaashii fudhattan malee. Bilaal. Laa ani duubeen ta'u ila in ergina amma waadaa gali hin ta'u. Afaan tokko bicha. An kaashii haga kaashii fudhachuu miti caqasa kaashii harkaan gayatuu miti haga birrii san ittiin nyaadhutti nama nuwan haga ittiin nyaadhu wayiin bitadhutti haga wayiin bitadhutti nama nuwan. Wallah naa ta'e. Oomaa miti. Sanillee taanaan isin dandeenya umara koo qabu. Sheekaa roobee Akkana. Yaa. akkana mucasiidha. Jaafar. Dhuma sanillee ta'e hin dandeenyaan umara koo qabu. Wallahi ila caqasa. Hiriira nama meeqatu hiriira bahee ta'a nama meeqatu ammallee iddilii anatu ammallee tiniin sheeka isin heeruma jedhee nama meeqatu warafaa taa'aa jira tokkoffaa ta'uu mokkorii dafi tokkoffaa ta'uu mokkorii warafaa nama baay'ee. Sheekaa roobee amma as jalatti maal jedhaa jiran seetan odoo isaan asirraa ampuliin ergaa asuma odoo isaan asirra jiran ergaa waan waggaa tokko jedhaadha ijoollee foon ji'a shan jira foon ka ji'a lamaadha. Kawaggaa tokko sanonna. Ati rakkoon qabu. Ati hin gaafannee iyyuu bar. Kawaggaa tokkoon kennita. Rakkoon qabu kawaggaa tokko yoo kennite kama ji'a tokko odoo isaan asirraa ampuliin ergite. Yookaan caarataa isin seensisaanii caalataa faayilii naa banamu caarataa faayilii naa baramu yookaan ayyee galchi
Galchi waan nuti namni siin jedhe galchi. Galchi. Gara keessaatiin na dubbistamoo akkaawuntii gara keessaatiin na dubbistamoo ummatumarratti akkaawuntii isinii kennee amma galchitan. Amma dafee baankii dhaqa warra baankiitti illee hin himaa galee jedhee ammumatan. Kolfaa miti. Sheikh Kamal. Dah pertama jirti. Wallahi ani qalbiin beeku ammuma baankii dhaqa birriin galtee jedhaan ammuma baankii dhaqee an qalbiin beeku wallahi. Akkaawuntii ammuma isinii kennamoo ummata kanarratti karaa keessaatiin isinii kennee amma naa galchitammoo ani liqaallee naman gaafadhu liqaa birriin naa seenaa jira jedhee warri baankiillee na amanee mana kennaa garuun seenu ammuma tana ammoo tiniin naa galchi amma kasaafaa ilaalaa dhaqee bakka. Okay, akkaawuntii keessan akin ammoo bilbila fi jedhu faaratti Abshir, isinii gala, dogori. Isinii gala, Omar Akon jiru. Maal jettan? Isin dhaga'aasaa maal jetta warri jaarsaa? Warri jaarsaa? Bilbila fidatu deemte ko kala daftara fidadhetti akkaawuntii qabadhee amma galche. Ayyee. Taaptaa Ani nama hedduu jira zamoona torban kana keessa namni warafaa jira nama 25 jira tokkoffaa ta'uu mokkorii nama hedduu jira ancaara taallee seensisuun barbaanne aandanyaa ta'uu mokkorii tokkoffaa ta'uu mokkorii dafii waan itti rafanii miti waan itti ciisanii miti waan itti ciisanii miti Naahi maka. Ayyee sitta himu akkaawuntii kuma tokko waan ofii miira keessaa bahi. Waan ofii miira keessaa bahi. Kamal maali? Sheikh Kamal Gattai karaa namni kiroo laal ka'u keetuu galchuu miti kan baatu hafayaa jirta laal keetuu galchuu miti kan baatu hafayaa jirta keetuu galchuu miti kaayi Sheikh Kamal cinna taati nama du'a dhiiga bu'a Sheikh Kamal nama du'a dhiiga bu'a Sheikh Kamal 47 Akkaawuntiin keessan nu bira jiraaf jedhe. 47 Ummata taaptaa godhame. Please taaptaa godhame. Lakki kuma tokko sagal gizee sadi. Kuma tokko jettee sagal. Walla takkana. Lakki kuma tokko 47 sagal gizee sadi. Ai, Sheikh kenna marta jira ashi qolame. Kuma tokko 47 sagal gizee sadi barreesse. Sagal gizee sadi barreessitti aansi. Barreesse. Duwwaa sagal jedham. Duwwaa sagal. 84 dhumti. 84. Oromiyaa yoo birri ergi Sheikh Kamal irraan bu'ina. Abdullatif Umar Nigdi Banki Abdullatif Umar. Sheikh Abale yoo birriin kun hin bu'in Sheikh Kamal tu dhoogachiise beeka. No. Lakkoofsan barreessina. Wallahi Sheikh Kamal tu dhoogachiise achiisu. Wallahi suudii keessaa baasisiisa suudii keessaa amma kana shimallisit dawalee mootummaa keenya shimallisit dawalee amma kana suudii keessaa ariisisan amma kana shimallisit dawalee. Warri lakkoofsa barreessan miuti sin godha dhugaa lakkoofsa barreessina. Sheikh. Kino barreesse jira Sheikh Lala. Akkaawuntiin kuma tokko. Iras ni deebi'a kuma takka 47 99 duwwaa 9 Dhumti 84. Bakka sirrii jirta abboo dhiiraati leenca timirtii jalaa qabda baga. Timirtii jalaa qabdaa na taqqamtee jirtaa timirtii jalaa qabdaa osoo kurnaffaa baafaa tamaartee osoo kurnaffaa baafaa tamaartee haga kurnaffaa baa osoo tamaartee timirtii jalaa qabdaa. Kurnaffaa hidhee jira. Hidhee jira. Sheikh.
isin nama akka kiyyaa fara bar qileerra gattane cawar. Fixee jirta abbo? Isin katabdee jirti lakkoofsa keessan. Lakkoofsa keessan naa himaa dandeettan. Katabdee jirti. Lakkoofsa follow godhu. Lakkoofsa kennu jedhi kanuma akkaawuntii dafii galcha amma kasaafa ammuma dhaqee gaafadha. Lakkoofsa follow godhi. Baankii ammuma dhaqee gaafadhaa karaa keessaatiin na dubbisuu dandeettan. Akkana lakkoofsa asirratti hin kennuan. Bilbila asirratti akkami kennitaati nyaatamtaa yoo asirra kennite. Bilbila faatee biyya keessaa iyyuu dadhabne nama maal taatee sila fayyaan qabdu. Bilbila faatee biyya keessaa iyyuu dadhabne faatee biyya keessaa iyyuu dadhabne haaki. Jifar na jala bayyada ganti galcha yeroo ta'u wanni. No, jala ba. General. Okay. Batin bayra koy batin bayra. Ay. Batin be wo general barki dinga tu de. Kan fatanu badan. Sheekarobe qabrarra sheekarobe qabrarra General magalchu di boy ana kuma nagalchu. General chufi bani mesilki ke chufi bani dem. Wana bareedu baadiyyaa. Wallahi isin abdaddeeti malee. Bareedu baadiyyaa mee. Wallahi isin abdaddeeti malee ummata keenya ummata qaba ummata Oromoo saba guddaa qaba jedhee abdaddeeti malee shimallis birrii miliyoona 80 irraa fudhachuu wallaalleen dubbise. Indubisin dubbisin. Lugar di general lalal mekoy. Akka jaiba fatanu. Nama kuma takasira jira. Walla kan makota fatanu goda. Wacha nama tu dadamne. Amma jarti argate jira. General bai ke gade bi silki ke chufi na bi ma anu sim barbare. Amma wadan da goda Sheekon illee jaartii argaten jedhina mara argateettanii du'aayin godhina mara argateettanii du'aayin godhina mara argateettanii du'aayin godhina haga birriin galee ittiin nyaadhee isin beeksisutti haga birriin galuutti du'aayii callisanii wanniin jedhina baay'ee keessan jiru kasaatii dhaqa amma baankii barrii dura dhaabadha ammuma barrii dura dhaabadha baankii nigdi baankii ammuma barrii dura dhaabadha. Okay, bilbila General bai koti general keessa bai di tasbih biti galcha ser kisan. Silkii gara keessaatiin na gaafadhu. Okay. Rakkoon qabu. Follow na deebisa. Follow sin gaafadha. Follow na deebisa. Yo follow sin gaafadhee jira. Follow na deebisa. Kalas Maqaan maaliin Bilalo. Maqaan maaliin jira? Mucattii kantu jettu tana galchi warra roobeeti sheeka dubbisuu feeti. Abboy amma shamarrayyoo itti galchee karoora kana balleessite qaba. Ani arsiidha warra roobee maali ani maali bakka maratee jira warri arsiitti lixuu barbaada arsiidha soddaan kiyya arsiidha haga sanii ammootiniin warri roobee warri jimma naa ulfaadha naa kabajama sargi makiyya irra dhiyaadha bakka jirtanii suufa godhadha shamizii jalaan godhadha karabatii godhadha bakkuma jirtanii suufa itti dira ganii sargii kiyyaa bakkuma jirtanii suufa itti dira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheekha Roobee fayyaa akkam? Wallahi bareeda jira akka gaarii jireenya adda hin dhugaaf taamiidha. Maashaallah buna dabaladhaa dhugaa ani isinirraa kafala isin duubaan jira. Kana intala ofirraa ilaalaa jira intala ofirraa ilaalee jalaa taruufi kana birrii diidama dhabee kana intala ofirraa ilaalee jala taruufi jala. Intala ofirraa ilaalee taruufi kana. Maashaallah nu mirqaansitani. Dabaluu miti bun. Baay'ee nutti toltan dhugaa. Ani immoo Itoophiyaa wanni tokko wanta asirratti olii galuu qabnu ani Itoophiyaan deema asumatti si fudhadha malee waraqaa simii baasee. Rakkoon qabu anuu jiruu Itoophiyaa tana laaleetiniin kootimaaf surree jijjiiruu bichaa taatee homaa jiruu kiyya jijjiiraan jiru kootimaaf surree bichaa jijjiiruu taatee rakkoon qabu ammarraa kinootiniin akka birriin galeen ani imaama masjidaatti illee himaa warra abboo magaalaa roobeetti illee himaa ani nama argadhee jira
naa beekaa kinnoo jedhee itti himaa istaadiyoomittillee haa yaa'anii haasofni haa godhamu boleetti tiyya. Ayee. Dhume moo dubbiin eegala mere. Sheekama. Ayee maal jettan? Lafee dantiyaa maal jettan? Qeerroo teenna, saba keenna, lammii keenna, hawaasa keenna, dhiiga keenna, Oromoo galaan. An Oromoo qabna kinnoo namni keenna Oromoo baay'ee jira jennee abdii guddaa isinirraa qabna. Qeerroo biyyaati nama ganaa ammootiin bakka hedduu waliin bahu ennaa diin keessatti illee wal jabeessinaa sabummaa keessatti illee wal jabeessinaa sabummaa keessatti illee wal jabeessinaa Oromoo qulqulluu barbaada. Keessa galcharee namni guute. Oromoo forjiitii miti qulqulluu barbaada. Yaaltu Oromiyaa ta'ettu sana. Me gadi bu'in galchaa. Taa'u gadi bu'in galchaa. Nama baay'ee galcheedha bariin fudhatu dide. Waa takkatti jedhee Waa takka jedhi. Maal jettan? Sheekka maaliin namanni na sheekka maaliin abbaa qabaa akka achi ilaalee argutti. Argee jira sheekka maaliin amanuu irra birrii ammalleetiin isaa amanuu irra birrii lafatti gatee amana birrii lafatti gatee itti deebi'ee fudhadha. Sheekka maaliin amanuu irra nama booda birrii lafa gatee amana. Sheekka maal akka miskiina gaafa isiniin jedhe lakka inni nama miskiina inni miisee keessa argee jira intala tara gaggaimaa jedhaan intala akkaawuntii fudhataa jirtu maal garatti qabee tara gaggai jedhaan maal tara gaggai jedhaan inni akka jedhaan hin jiru laafuusa suuta qabadhe dhaaraan mana Wiiliin galchaa goy. Barani keessanis naa dubbiftuu barbaade keessanaa isin dubbiftuu barbaade. Ayyee sheekka maalooki ya lafeeti ya bullooki ya nuti soddaadha uguruu waliin geessinu wayita namni isinitti duule sanuu isinitti hin duulle sheekka maaloon keenna dogongoree afaanumaa baate malee keessi isaa akkasii miti jenneetiniin nama hedduu ammoo dubbannee jirra akkasuma rabbi isin haa godhu ammallee inshaallah soddaadha waliin jirra bakka tokko waliin jirra dii waliin qabna saballee sabummaallee rabbi tokko nu godhe inshaallah rabbiin umriin haa kaa'u isinillee haa kaa'u teessanillee dagatina achumaan galchaa taaftaafdata. Teessanillee dagatina liqeeffatanillee galcha. Teessanillee dagatina liqeeffatanillee galcha. Galcha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Arobe ummata keessa jirtan. Halo. Sheikh Arobe. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wo hindaga. Mabruk ya akhui. Mabruk alayk ya. Baga walargine rabbi umri si haa kaa'u. Masha Allah. Baka waan sargii keetii fi baajata muluu ka cufu ana. La ilaha illallah. Allahu akbar. Takbir jeda warre jala jitta takbir jeda. Allahu akbar. Guyyaa iida maal jettanii miti harrumatu iida. Aye. Kuno ana fuula leena laalladhu fuula leena hubadhu laal kuno ana sibira jira sargii kee ka dhugaa baajata kee narra kaadha. Leenca rabbi Kadir martuu fakkaata Kadir martuu fakkaata leenca rabbi Kadir martuu fakkaata. Leenca rabbi. Aye. Abshir. Fardaan fuutan. Wanna fedhe naa fuudhu fardaan fuudhee makiinaan fuudhee iyyaaraan fuudhee zamana saree caqasa zamana sareen zeebraa eeggattee deemtutti an fardaan fuudha. Zamanni kaxawuree jira makiinaan. Wai Sheikh Arobe. Fannaan addunyaa kanarra namni akka keeffataa nu godhe hin jiru bar. Wallahi hin jiru namni tokko maal naan jedhe fataa nu goote Sheikh Arobe eessuma turte qaraani kolfee saaloonii marti naan katee iqaabeetii ol tare naan jedhe kolfee iqaabeetii ol tare naan jedhe wallahi.
والله شيخ روبي عجيب والله عجيب akkanumatti fataa wal goonaa jal waan hafeetu caala fataa wal goonaa jal tokkollee suudii kanarraa nadda walee badoo keessa re'ee suudiitii isa re'ee wayiitii isa sheeka qara aduun naan dhiitu viidiyoo keessan dhaga'ee aduun amma naa dhiyuu jammarte sheeka umrii rabbi sinaa kaa'u jedhe ganaa kaafeetu caala inshaallah rabbi umrii wal bira nu haa kaa'u. taate wallah maashaallah ganaa jira taate ummanni ganaa nyaatta ganaa intalaan birrii wayii ganaadha inshaallah intalaan dhageetta kaatillee kun sargii anatu cufedha kun sargii intalaa sargii kun anatu cufa jedha kun meeshaa ana bita jedha kun karabatii ana bita jedha shallaltee ati binciliite birrii wayyoo galchi amma dafi birrii wayyoo gabbi galchi. gaafa isii fuutan ammoo laal gaafa isiifisin wal geettan ay dhuftan laal bakka kana dhuftan iddoo kana isin bashannansiisa laal agartee inshallah wallahi yani katama oliga dindete mubeita masjid amza rao ke kilometri ki awrari sirobe kesa yuba endemu magala wan isin turtu kuban qabdu magala gurguddo kanen soda dakatisa badama kanen soda dayu kesatu adama fa barende ispaltin afa masjida bakata jani wallahi salfada magala sandaku in salfada yo magala gurguddo inshallah rabbi walbiran wa adabu wani السلام عليكم. إثيوبيا مكيسة وعليكم السلام ورحمة الله. مقالة أنجر. جنرال أني مكيوتنا يفيفين فودو فدا تجارة كورون دندو. خليفة. مكيوتنا يفيفين فودو فدا تجارة كورون دندو. خليفة. مكيوتنا ما مالن يربي وطاني ناس كبري كرافياتي. كبري كنادة تبرة مكيوتنا ناهنا. Tham angku bangka bula. Abo general mucio beredu tanana tu buda mucio tanana nanje. Ela rasasa duit deta. Bilal. Ila namtichi edana bira taraan jiru caqasaa kun namtichi edana bira taraan jiru inzil jarii shee kamal akka kee inzil jariin akka kee inzil jariin no sheekaro be anjeren dagay anjerenaal ajaja waraanaati edanuma itti bobbaasadhiis sanarra dhiisa kan rasaasa dhugee bulu. Khalifa. Waraana rabbiitu caalaa sii du'aayi teerga halkan leelii biran taru leelii itti dhaabata waraana rabbiitu caalaa ila namtichi gubbaa waraana rabbiitu caalaa. Sheekh waraana rabbiinatti ergi muciyoo tanaa miti tabiraatu siifin kannaati amma ani si wajjin haasa'uu carraa argachuun hedduun madaa antabuma tolchuu fi waraana rabbiinatti ergini miliki akkasii miliki malee nyaatamte in nyaatamtaa miliki taaptaap godha namni kuma tokko ani miliki akkas taanaan duraan taphaan turfe waraana rabbiin danda'u chaarjarillee na jalaa dhumataa irraa akkam godhu mana hin jiru irratti hidhadha sila haasawaa baay'ee haasawuu barbaada har'a guyyaan guyyaa gammachuuti. Guyyaa waliimaa bandira alaabaa Oromoo fannifadhee deemu guyyaa gammachuu kan alaabaa Oromoo. No. Nurraa hidhamta abbaa kiyya akka nurraa hidhamtu hin barbaannu nurraa hin hidhamin hidhaa barbaadda adabadhu guyyaa kee uma biriin bareechisi. Ani yaada tokko qaba. Yaanni ani qabu ture lumaatee hin baane dubbadha. Warri mabruk nu jettaniillee galatooma. Warri gaafa jedha keessanis keessa seenaa waadaa seenutti jira waadaa sanillee ni ergaa fi gara keessatti ni dubbanna bilbila keessa naa ergaa. Halloo Bilal. Ustaaz Sheekh Haroome. Jara naan hin jira.